Ashamaa harka fuunee maatii kaasuu akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii. Isinis immoo nagaa akka taatanii waaqayyoorraa abdii qabnaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isinii qaqqabu jechuu jaalannaa egaa kanatti taasifamee arras dhufee jira bal'atuun immoo har'a kinoo waan bareedaa isinii qabattee yeroo hundumaa margeetu waan bareedaa isinii qabattee dhufa ani bushaa homaa isinii fidee nuuf ni agarsiisa innaa fidusii. Kanaafiyyuu waan isin barbaachisu ijoollee biyya ambaa jiran warra barbaachisu jechuudha. Kan jalqaba egaa namni biyyaa waan guddaa mana jireenyaa ijaarrachuuf miti sanirraa kaanitti aanan waan ta'e jalqabni garuu mana kanaafiyyu warroonni egaa baay'een keessan na gaafattanii egaa afaanumaanii malee baay'een kan bitatanillee hin jiru irra geessanii kan bitachuuf itti qobbooftanii duwwaatti deebitanis baay'ee keessanii jira kan birrii kennitanii nu gaabbisiistanii deebisaa jettanis hin jira nuti amma dallaala taanetii miti jechuudha lafa kana yoo manas haa ta'u lafas haa ta'u egaa dallaalatti himnee dallaalli nutti agarsiisa dallaalli kophaatti jira jechuudha nuti yaada viidiyoo irratti hojjenna malee. Egaa dallaalonni kophaa jiru dallaalota margeetiin kaffalamaa fi parsantii ammoo maaliin kaffalamaa fi jechuudha. Guddaa osoo hin ta'in kuma koo himnaamina koo lama akkas nyaatu na fakkaate mana tokko irratti jechuudha. Dallaalli gara lamaa nyaatan beektanii akka dallaala kaawwaniitii miti jechuudha. Nuti amma dallaala namarraa finne eegiddi dallaala isin karakara birrii guddaa akkasin irraa hin nyaanneef jechuudha. Innaa nuti viidiyoo fayyadamnaa jechuudha. Faayidaan keenya viidiyoo waraabbachuudha. Yuutuubii irratti gadiisuudha malee. Innaa kanaa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa mana argitan kun Elisheebbiidhaan mana Elisheebbiyaa naannoon isaa akkuma argitan reefa addisii ijaaramaa jira. Magaalaarraa xiqqoo baay'ee siiqu jechuudha. Deebisee ammoo asfaaltirraa illee masmara sadaffaarra jira daandii sadaffaa isaatirra itti yaata asfaaltitti innaa baay'ee bareedaa iddoon isaa jechuudha. Akkanatti olaaltan garuu wardaasii fakkaatamee iddoo sirriitti guddachaa jiru amma isaa ol darbee aga fagoo gurguramee ijaaramee itti galamee jira jechuudha. Kanaa ol innaa waajjira biiroo faatu jira waan ta'eef iddoo baay'ee tokko guddachaa jirudha jechuudha. Akkasuma manni kun egaa bardaasiin irraa maxxaramee yookiin immoo irraa muramaa jira. Murame yaada deebi'ee abbaan irraa murachuu hin danda'a jechuudha. Ammas oomishattanii egaa manni kan gurguramu kana kan mana oqqeetii jechuudha. Kana manni gurguramuu barbaade. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan yoo jiraattan jechuudha. Baay'een keessan hin gaafattanii egaa caraqaarra jira. Magaalaa jala oolee caraqaa isin hin jiru magaalaa jala oolee garuu kaartaa fo'anne malee magaalaa jala oolee jira. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan yoo jiraattan miliyoona 1.2 jedhamee gatiin isaa jechuudha. Yaamicha miliyoona 1.2 rabbi osoo bitatan jechuudha. Baay'een keessan mana maaliiti jettanii mana gadiisne jechuudha. Kanuma kanaan qabne tokko ziyaara maaliif kanuma bareeffatan amma manni kun wacii baay'ee sinirraa cabsee jira. Miliyoona 1 lafti warra jechuudha kaarii 140 lafti waldaa 140 miliyoona galee jira. 900 biyyaan soo bitanii 8,780 gati surmaan jiru. Amma kana miliyoona 1 bitattanii miliyoona 1.2 bitattanii maaltu sinaaf garafsiistanii Elisheebbiidha akkuma argitan balbala 3 qaba alatti garafsiistanii balbala keessatti galfattanii wanna barbaadan itti goota isin barbaachisu wanna hanqate itti gootanii itti galuu bichaadha. Dhugaa isin baay'ee tokko rikkaa'ee dhugaa nu jechuudha. Yoo viidiyoon argu egaa manni akkanatti xumuramee rikkaa'ni akkanaa hin jiru biyyaansi innaa abbaan itti himmameetii gurgurachaa jira jedhamee. Kanaafiyyuu ajaa guddaatti barbaadeeti egaa namni waan baay'ee rakkata waan ta'eef malee wuddiidha. Amma caraqaan laftuyyuu caraqaan beektan baay'een keessa kan irraa bitattanii kuma 600 jechaa jiran caraqumaayyuu 600 700 yaaman caraqaayyuu jechuudha mana eessattu. Abbaan kanaa garuu itti ajaatti qaba ta'ee kanaafuu muddamatti gurgurachuu barbaade warri bitachuu barbaadan helooyii jedhaayi. Hello jedhaayi. Lafa jira amma naannoon isaa kun hunduyyuu naannoo bitame omtuu duuba kan jiru hin jiru laftumtuyyuu jechuudha. Naannoo kanatti
Uma dhibba torba lafti ishee gurguramu jechuudha. Sirriitti guddiidha. Egaa warri bitachuu barbaadan heloo jedhaa bitattanii caraqaarra jira. Waagaan illee bareedaa guddii miti. Kanaafiyyuu waan barbaadan hundumtaa barbaadan gara koomentiitiin naa kaa'i. Iyyifama ijoolleetu yaadadha jalaa fuutee gisee tokko egaa kana ijoollee haati guddistu akkanuma. Subscribe like godhaa isiniin jennaa isin jaalanna.